barattoota akkam jirtan nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon inni har'aa applied mathematics chapter 1 vectors and vector spaces isa jedhu wajjin ilaalachaadha. Akkuma yaadatamu siniseera tare keessatti general mathematics isa jedhu wajjin ilaalaa turre akkasuma immoo psychology fi subjective biraatis waliin ilaaluudhaaf yaallee turre. Amma second series kanan kan nuti ilaallu jalqaba irratti maatis unit 1 jalqabna jechaadha. Sanbooda immoo haala yeroo nu qabsiisan ilaalle subjective biraa itti dabalaa deemna jechaadha. Kanaafuu vectoriin akkuma isin dura barattanii jirtan hanga hunda isinitti ulfaatadhee yaadu konseptii isaa waan qabdaniif garuu hanga danda'ameen isiniif ibsuu yaada. Isiniif ibsuu yaala keessa diteelii isaa isin jechaadha. Bakka keessattuu bakka fatanaan itti baay'atu, qormaan itti baay'atu akkasuma immoo gaafiiwwan garaagaraa tis gara xumuraatti ni hojjenna jechaadha. Erga unitii kana xumurree booda. Kanaaf unitiin kun akkuma argitan iskaalarii fi veektoriidha jechaadha. Iskaalarii fi veektoriidha. Keessatti immoo bal'inaan kan nuti ilaaluu qabnu application isaa jechaadha. Application isaa baay'inaan ni dhufa jechaadha. Baay'inaan kan dhufu definition isaa osoo hin ta'in definition isaatis beekuu qabdan garuu kan isin xiyyeeffannaa guddaa irratti kennuu qabdan kan akka dot product scalar product isa jennu jechaadha. Akkasuma cross product fi application isaaniitu jira jechaadha. Akkasuma gara xumuraa irratti ammoo unitiin kun gara xumuraa irratti kan jiru ammoo wanta haaraadha jechaadha. Wanta isin dura hin baratine waan ta'eef kanaafuu sanii irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuu qabdan jechaadha. Kanaafuu scalarii fi vector isa jedhu in R2 and R square and R cube in jedhu kun maayini R square in jennuun kun 2 dimension jechaadha. 2 dimension keessatti fakkeenyaaf equal to x, y kan jedhu taate inni kun R square jennaan jechaadha. Real number jechaadha inni kun real number square, real number cube inni kun ammoo b equal to fakkeenyaaf isa kanaaf jechaadha. x, y, z yookaan ta'uu taatan inni kun komponentii meeqa qaba? Komponentii 3 qaba jechaadha. Kan komponentii 3 kun R cube jennaani, kan komponentii 2 ammoo R square jennee waamna jechaadha. Definition isaa kan taate scalarii jechaan maayini scalarii jechaan jennuun kun physical quantity ta'e kan akkamitti kun kan magnitude qofaan ibsamudha jechaadha. Only magnitude lakkoofsaa fi unitii qofaan kan ibsamudha jechaadha inni kun. Vector yoo kan jennu taate ammoo maayini inni kun vector inni jennu ammoo direction itti dabalaa jechaadha. Plus direction qaba kan ibsa kana irratti direction itti dabalaa jechaadha. Kanaafuu definition isaa ni beektan jedhee yaada. Fakkeenyaaf temperature, length, speed kan jennuun kun maayini scalariidha jechaadha. Fakkeenyaaf temperature yoo ibsinu 20 degree Celsius yoo kan jennu taate ammoo kun lakkoofsaa fi unitii qofa qaba jechaadha. Direction hin qabu. Kanaaf inni kun maayini scalariidha jechaadha. Inni biraa immoo length yoo fudhanne fakkeenyaaf 5 cm yoo kan jennu taate inni kunis lakkoofsaa fi maal qaba? Unitii qofa qaba jechaadha. Kanaafuu direction hin qabu waan ta'eef inni kun maal jedhama? Scalarii jennaan jechaadha. Vector inni jennuun ammoo inni kun maal isin jedhee jira? Both magnitude fi direction yoo qabaatu ta'edha jechaadha. Fakkeenyaaf velocity, displacement, force, acceleration isaan jennuun maayini warra vector ta'anidha jechaadha. Warra vector ta'anidha jechaadha. Kanaaf direction qabaatu isaa isa kana irratti direction qabaatu isaa dirqama jechaadha vector yoo kan ta'u taate. Vector in R square fi R cube irratti yookaan ilaalu taate amma vector in the plane R square can be described as u equal to u1 u2 akkuma reefsiin jedhe x, y yoo kan jennu taate jechaadha. X, y yoo kan jennu taate inni kun u'n isin jalqabatuun x dha, inni lammaffaa u2 inni jennuun kun ammoo inni y dha jechaadha. Y direction irra kan jiraatudha jechaadha. Kanaafuu inni kun u fi u1 fi u2 maaltu qabani? An element of real number dha jechaadha. Akkasuma vectorii space in R cube keessatti yoo kan ilaalu taate ammoo inni kun ammoo described as triple of number dha jechaadha. Lakkoofsa sadiin ibsama. Akkuma reefsiin jedhama lakkoofsa sadii jechaan maayini v1, v2, v3 x1, x, y, z jenneen san jechaadha. Kanaaf bifa kana yookaan kaa'amu taate inni kun maal jedhama? In R cube space R cube keessatti kan ibsamedha jechaadha inni kun. Inni biraa immoo equal or equivalent vector isa jennudha jechaadha. Inni kun definition inni beektan jedheeti detail ishee waan barbaachisu kana caala. Equal fi
equal yookiin ammoo equivalent hin jennu inni equal or equivalent vector hin jennu inni vectoriin lama nuuf kennaman yookiin sadii ta'uu danda'a jechaadha. Lamaa fi isaa ol ta'uu danda'a rakkoon qabu. Walqixa kan jechuu dandeenyu yookiin ammoo equal kan jennee ibsuu dandeenyu yookaan maal ta'anidha. Two vectors u fi v fakkeenyaaf lamaan keessatti jechaadha. Kana jechaan komponentii lama qofa qabaatu danda'ani yookiin ammoo sadiis yoo kan qabaatan taate zdiinis yoo kan itti dabalamu taate jechaadha. Are said to be equal or equivalent if they have the same magnitude in the direction and is denoted by u equal to v jennee haala kanaan ibsina jechaadha. Kanaafuu wantoota lama qabaatuun isaa dirqama ta'a jechaadha. Inni tokkoffaan magnituudiin isaanii walqixa ta'uu qaba. Akkasuma immoo direction isaaniitis walqixa ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf vector A equal to A, B yoo kan jedhu taate akkasuma immoo B dhaaf ammoo vector B ammoo C, D yoo kan jedhu taate vectorii lamaan kunniin A equal to B yoo kan jedhu taate jechaadha. A equal to B dhaan walqixa yoo kan jedhu taate amma isa kana haala kamiin ibsina? A fi C ni walqixa ta'uu qaban jechaadha. A equal to C akkasuma B'nis D dhaan walqixa yoo kan ta'u taate inni kun maal jennaani? Equal jennee ibsina jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf akkuma asitti argitan U1 fi U1, U2 U dha jechaadha. Kun V dhaaf ammoo V1, V2 yoo kan jedhu taate isaan kunniin lama qofa waan ta'aniif R square dhaan ibsina jechaadha. Kanaafuu U equal to V yoo kan jedhu taate U1 equal to V1 akkuma asitti A equal to C jennee jechaadha. U2 equal to V2 dhaan walqixa ta'a jechaadha. B equal to D isa jenneen kana jechaadha. Kanaafuu haala kanaan ibsina jechaadha equal vector hin jennu. Inni kun ammoo maaliif isin fayyada? Yeroo baay'ee gaafiin asirraa ni gaafatamuu danda'a. Gaafiin gaafatamuu danda'a jechaadha. Maaliif equal yoo kan jedhamtu taate fakkeenyaaf vectorii tokko isiniif kennee vector A fakkeenyaaf vector A equal to 2, 3 vector B equal to x, 4 yoo kan isin jedhu taate asitti afur osoo hin ta'in sadii yoo kan ta'u taate amma lamaan isaanii A fi B'n walqixa yoo kan jedhamtan taate X'n meeqa ta'e ni beektanii lama akka ta'e ni beektanii jechaadha. Tu equal to X ta'uu isaa beeknaa jechaadha. Maaliif asitti sadii fi sadii walqixa waan ta'aniif kanaaf lamaan kunniinis walqixa ta'uu qabanii jechaadha komponentiin lamaan kunniin. Inni biraa immoo paaraalii keessatti baay'inaan gaafatamuu dandeettan jechaadha. Kanaaf inni itti aanu immoo kan nuti ilaallu located vector jennu. Located vector inni jennu maayini akkasuma immoo position vector inni jennu maayini. Position vectorii fi located vector inni jennu kun garaagarummaa isaanii maal seetan fakkeenyaaf x y plane tu jira x fi y qabna jechaadha. Asitti fakkeenyaaf vectorii wayii bakka wayii irraa ka'ee point wayii irraa ka'ee jechaadha haala kanaan. Yookaan kaafamu taate inni kun ammoo located jennaan isa kanaan located jennee ibsina jechaadha. Inni biraa immoo asirraa ka'ee inni kun origin irraa ka'ee yookaan kaafamu taate fakkeenyaaf inni kun vectoriin kun jechaadha. Haala kanaan origin irraa yookaan ka'u taate maal jennaani position vector jennaan jechaadha. Kanaaf position vectorii fi located vectoriin garaagarummaa isaa kana ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma asitti argitan point kanarraa ka'ee as gahee jechaadha. Inni kun maal jennaani? Located jennaan jechaadha. Isa biraatiin ammoo position vector inni jennu ammoo maayini initial point isaanii origin jedhee jira. Origin irraa waan kan ka'u taate position vector jennee ibsina jechaadha. Inni biraa immoo definitioniin bira kan nuti ilaallu parallel yookiin ammoo collinear vector ilaallaa jechaadha. Two non-zero vectors u in the v of the same dimensions are said to be parallel or alternatively collinear if at least one of the vector is a scalar multiple of the other. If one of the vector is positive scalar multiple of the other, then the vector are said to have the same direction. And if one of them is negative scalar multiple of the other, then the vectors are said to have opposite direction. Kanaaf parallel jennummaa inni non zero vectoriiwwan non zero ta'an jechaadha. Fakkeenyaaf u nuuf kenname u vectorii nuuf kenname irraa jennu u vectoriin fakkeenyaaf 1,2 yoo kan jennu taate inni biraa immoo v isa kanaan collinearidha jechuudha yookiin ammoo linearidha parallelidha jechuudha. Maal ta'uu qaba? Inni kun v kun
konistaantii k times u dhaan ta'uu qabaa jechuudha. Kanatti konistaantii wayiitiin u kan baay'ifnee yookaan v argannu taate inni kun maal jedhama lamaan kunniin paaraalii walitti hidhamanii jechuudha. Kanatti fakkeenyaaf k an element of real number'idha. Fakkeenyaaf k lama yoo kan fudhannu taate k equal to 2 yoo kan jennu taate u nuuf kennamee jira. u equal to 1,2 jennee jirra. 1,2 dha. Kanaafuu maal goona lamaan baay'isnaa jechaadha. u kana k times u inni yennummaa innama 2 times 1,2 dha jechaadha. Kanaaf inni kun maal ta'a 2,4 dha jechaadha. 2,4 inni yennuun kun fakkeenyaaf 2,4 kanaaf 1,2 maa inni paaraalidha jechaadha. Paaraalidha. Kanaaf bifa kanaan qabatu qabdu jechaadha. Keen kun yookiin ammoo konistaantiin kun yookiin ammoo iskaalar jennaan jechaadha. Inni kun lakkoofsa waan ta'eef iskaalaariin kun yoo kan poozitiiva ta'u taate seem daayirekshinidha jechaadha. Kana jechaan u fi v'n daayirekshinii tokko qaban jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf inni kun amma keen poozitiiva waan ta'eef lama waan ta'eef asitti 1,2 fi 1,2 fi 2,4 daayirekshinii isaanii tokkuma ta'a jechaadha. Wal fakkaataadha. Negative 2 dhaan osoo baay'ifne ammoo inni kun maal ta'a? Negative 2,4 negative 4 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo maal ta'a? Opposite direction jechaadha. Lamaan isaanii opposite direction jechaadha. Maaliif inni kun negative aan baay'isne kan jalqaba ammoo positive aan baay'isne yoo kan positive aan baay'isnu taate maal ta'a? The same direction ta'a jechaadha. Yoo kan negative aan baay'isnu ta'e ammoo maal ta'a? Opposite direction ta'a jechaadha. Parallel isa jedhamu bifa kamiin barreessina? Bifa kanaan barreessina jechaadha. U parallel to V jennee haala kanaan barreessina jechaadha. Akkuma isin jedhu konistaantiidhaan C dhaan yookiin ammoo K jechuun dandeetanii rakkoon qabuun kun konistaantii C jedhamu wayiitiin yookaan baay'isu ta'e maal arganna? Parallel isa jedhu arganna jechaadha. The two vector 0 is the vector 0 is parallel to every vector v in the same direction since it can be expected as a scalar multiple of 0 equal to v jechuudha. Kanaaf inni kun inni 0 vectorii 0 vector yeroo jennu inni 0 bifa kanaan bakka buufna jechuudha. 0,0 0,0 jennee yoo kompoonentii isaa ta'e ammoo 0,0,0 jennee haala saniin kenna jechuudha. Kanaaf inni kun every vectorii v ta'e wayiitiin inni parallel jechaadha. The same direction in the same direction dha. Inni kun maaliif fakkeenyaaf v 4,6 yookaan ta'u taate 0,v yookaan jennu konistaantii 0 ta'een yookaan baay'isnu taate an element of real number jennee jirra siin. Kanaafuu si fakkeenyaaf amma 0 yookaan fudhannu taate inni kun maal ta'a? Kana 0 dhaan yeroo baay'isnu 0,0 arganna jechaadha. Kanaafuu the same direction jennee jirra. Parallel the same direction yookiin ammoo opposite jennee jirra. Kanaafuu inni kun 0 yoo kan ta'u taate akkuma argitan the same direction jechaadha. Inni biraammoo the zero vector has no natural direction, so we will agree that it can be assigned any direction that is convenient for the problem it handle. Kanaaf inni kun inni zero vectoriin direction hin qabu jechaadha. Direction less yookiin ammoo arbitrary dha jechaadha direction isaa. Kanaaf maal irratti hundaa'e inni kun problemii nuti solve godhaa jirru san irratti hundaa'e jechaadha. Problemii nuti solve godhaa jirru sun fakkeenyaaf gara west yoo kan ta'u taate gara east yoo kan ta'u taate isa kanas gara east jennee haala saniin fudhannaa jechaadha. Definitionii biraa yoo kan ilaalu taate ammoo for any vector u u1, u2 in the constant c we define c times u as c equal to isa kana maal goona keessa baay'ifnaa jechaadha. Konistaantiidhaan baay'isnaa jechaadha. Isa kana kanas konistaantiidhaan kanas konistaantiidhaan baay'isuudhaan bifa kanaan kennan kun baay'ee salphaadha. Inni biraa immoo vector addition in the scalar multiplication dha jechaadha kan nuti ilaalu inni biraa. Inni kun inni vectorii add godhu akkasuma immoo scalariidhaan konistaantii wayiitiin scalariin jennuun konistaantii nambariidha jechaadha. Konistaantii nambariidha. Kanaafuu scalariidhaan haala kamiin baay'isa isa jedhu ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf isaan lamaan kunniin nuuf kennamanii maal goona walitti hidhaa yoo kan jedhamu taate isa jalqabaa wajjin walitti hidhaana isa lammaffaa wajjin walitti hidhaana jechaadha. Isa kana baay'ee salphaa waan ta'eef ni beektanii. Fakkeenyaaf u equal to 3,4 v equal to 2,3 yoo kan jedhu taate amma u plus v
yoo kan jennu taate u plus v yoo kan jennu taate maal goona 3 plus 2 6 comma 4 plus 3 7 kanaafuu yeroo walitti dhanu maal ta'a haala kanaan kennaa jechaadha yookiin immoo i fi isa kana biratti j dabalee alternatives qabu dandeenya jechaadha. Geometrically, if we represent the two vectors u and v by ab and bc respectively, kanachaan u ab yoo kan jennu taate jechaadha. Isa kana fakkeenyaaf ab isa kamii isa kana jechaadha. Akkuma argitan as a ni jira as b ni jira kanaaf inni kun ab yoo kan ta'u taate u jennee jechaadha. Isa kana bc ammoo b irraa gara c hin deemu kun ammoo v dha jechaadha. Then u plus v maal ta'a? Teelii kanarraa kaanee teelii isa jalqaba kanarraa kaanee jechaadha gara heedii isa lammaffaa kanatti deemna jechaadha. Asirraa kaanee haala kanaan garaatti deemna jechaadha. Kanachaan inni kun ammaa inni triangular law waan ta'eef triangular lawiin haala kamiin kaasaa jedha. Fakkeenyaaf yuun haala kanaa yoo kan nuuf kennamu taate viin ammoo haala kanaa yoo kan nuuf kennamu taate inni kun jalqaba heetuu teelii connect goonaa jechaadha. Kanachaan ammaa inni heedii yuu teelii inni kun teelii jedhama bakki jalqabaatuun bakka aaroon jiru kun ammoo xiyyi jiru kun ammoo maal jedhama heedii jedhama jechaadha. Isa kanaaf teeliin bakka kana ta'a heediin isa kana ta'a jechaadha. Kanaafuu asitti akkuma argitan heedii fi teeliitu connect ta'e jechaadha. Heetuu teelii connect goona jechaadha. Sanboota ammoo ida'ama isaanii argatuudhaaf riizaltaantii argatuudhaaf ammoo teelii isa jalqabaa irraa kaanee gara heedii isa lammaffaatti deemna jechaadha. Kanaafuu haala kanaan connect goona jechaadha. Asitti amma heetuu heediidha inni kun bakka kanatti. Asitti ammoo teeltuu teeliidha jechaadha. Connect kan ta'e jiru. Bifa kanaan inni kun riizaltaantiidha yookiin ammoo u plus v dha jechaadha. U plus v dha. Kanaafuu bifa kanaan geometrikaal bifa kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu a to b inni jennuun amma inni isa kana jechaadha. U dhaan bakka buusuu dandeenya jechaadha. Isa kana u plus b to c isa jedhu ammoo maaliin bakka buufna v dhaan bakka buufna jechaadha. Kanaafuu ac inni jedhu ammoo maal bakka nu bu'a u plus v isa jedhu bakka bu'a jechaadha. Inni kun triangular law jennaani. Inni biraa ammoo parallelogram law isa jennuudha jechaadha. Inni kun ammoo maal goona teeltuu teelii connect goona jechaadha. Teeltuu teelii fakkeenyaaf v ni qabna asii u ni qabna jechaadha. Kanaaf maal goone jalqaba irratti asitti akkuma argitan lamaan isaaniitu teeltuu teeliidhaan connect ta'anii jiran. Sanboota inni kun inni kun v dha. Inni kun u dha jechaadha. Kan garaan deemu u dha. Sanboota asitti maaltu connect ta'e teeltuu teeliidha jechaadha. Teeltuu teelii connect goona. Sanboota inni biraa ammoo inni ida'amni isaanii kam ta'a? Isa kana ta'a jechaadha. Inni kun diagonal jedhama jechaadha. Diagonal of parallelogram jedhama. Kanaafuu diagonaliin kun maal ta'a amma ida'ama isaanii ta'a jechaadha. Ida'ama isaanii ta'a. Kanaafuu u plus v yookiin ammoo v plus yoo jennee rakkoon qabu ida'uu irratti bakka wal jijjiiruu dandeenya waan ta'eef jechaadha. Kanaaf bifa kanaan isa kana ta'a jechaadha. Karaa biraatiin ammoo maal godhuu dandeettanii fakkeenyaaf inni kun v dha jennee jirra. Inni kun u yookaan jennu taate maal goona asiin isa biraa haala kanaan kaafanna jechaadha. Asiinis haala kanaan kaafanna. Amma inni kun kamii wal qixa? Parallelograamii irratti kanaa fi kun wal qixa, kanaa fi kun wal qixa jechaadha. Sarroonni lamaan kunniin wal qixa, kanaa fi kunis wal qixa jechaadha. Kanaafuu erga akkas ta'e amma isa kanaan v jennee jirra. Kanaafuu isa kanaanis v jechuu dandeenya jechaadha. Isa kanaan u jennee isa kanaanis u jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu asitti akkuma argitan inni kun kan gubbarraa kana dhiifne kan asii olii kana dhiifne kan jalaa kana yoo kan ilaalu taate inni kun triangular law isaanii wal nuuf fakkaata jechaadha. Maaliif asitti akkuma argitan hedduu teeliitu connect ta'ee jira. Hedduu teeliidhaan connect goonee jirra. Kanaafuu asirraa kaafnee teelii kanarraa kaafnee gara heedii isa lammaffaa kanatti yeroo dhufnu inni kun maal ta'a? Inni kun ida'ama isaanii ta'a jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan jalqabaatiin tokkuma ta'a jechaadha. Bifa kanaanis fudhatu dandeettan jechaadha yookaan inni kun isiniif hin galle taate. Inni biraa immoo addition of vectors on the coordinate plane. Coordinate plane irratti haala kamii walitti isaanii isa jedhu ilaalla jechaadha. Amma immoo inni kun kam amma ilaale kanaa wal fakkaataa jechaadha. Kanneen wal fakkaataa jechaadha. Geometrikaal isa jenneen kanaan fakkeenyaaf v nuuf kennamee jira akkasuma w nuuf kennamee jira. Then v plus w walitti ta'an jedhe.
asirraa amma v yoo ilaalle v'n isii tanaa w'n isa kanaa jechaadha. Kanaafuu inni kun akkuma argitan asitti paaralogiraamii maal godhaa foormi godhaa jechaadha. Kanaafuu diyaagonaalii kana ta'a jechaadha. Diyaagonaalii kana ta'a jechaadha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin maal goona asitti inni kun akkuma argitan vdha, inni kun vdha jennee jira. Komponentii isaatti baafna jechaadha. Kana jechaan gara oliitii fi gara gadiitti yeroo baafnu inni kun maal ta'a? v1 ta'a jechaadha. Yookiin ammoo u1, u2 jennee haala kana yoo kennu taate jechaadha. w1, w2 inni kunis komponentiin isa kana, x'n isa kana ta'a, y'in isa asirraa gasii kana ta'a jechaadha. Kanaafuu haala kanaan barreeffannaa jechaadha. San booda ammoo maal goona? Isa w si daballaa jechaadha. W ammoo yoo fudhanne fakkeenyaaf w'n x'n isaa asirraa gasiiti jennee jira. Asirraa gasiiti jennee jira. Kanaafuu isa kana finnee asiin itti daballaa jechaadha. w1 isa kan ture asitti daballaa jechaadha. Akkasuma kan kanaatis isa kana ture. Kanaafuu isa kana fuunee gara oliitti waan ta'eef kan gara olii kana irratti daballaa jechaadha. Jalqaba asirraa gasii ture. Asirraa gara olii kana amma asitti daballaa jechaadha. San booda maal goona? Sarara kana asiin gara oliitti garanas yookaan kaafnu taate bakki isaan itti wal tuqan kun sararoonni lama itti wal tuqan kun maal inni bakka diyaagonaaliin kun itti dhaabatu jechaadha. Kana jechaan v plus w'n bakki itti dhaabatudha waan ta'eef kanaaf bifa saniin haala kanaanis kaasuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo veektarii nuuf kenname fakkeenyaaf v akkuma asitti argitan koonistaantiidha yookaan baay'isnu taate koonistaantii kun maal godhaa? Isa kana ni dheeressaa jechaadha. Isa kana haala kanaan dheeressaa jechaadha. Poozitiif yoo kan ta'u taate neegatiif yoo ta'e immoo garanatti deebisa. Opposite direction waan ta'eef jechaadha. Koonistaantiin kun ammoo fakkeenyaaf koonistaantiin kun 1/2 yoo kan ta'u taate fakkeenyaaf inni kun tokko gahee waan ta'eef between 0 less than k less than 1 yoo kan ta'u taate jidduu kan yoo kan jiraatu taate inni kun maal godhaa? Kan jalqaba ture sanuu ni xiqqeessaa jechaadha. Isa kana maal godhaa? Fakkeenyaaf jalqaba irratti jalqaba asirraa ka'ee hanga asii ture v. Kanaafuu amma kun 1/2dhaan yeroo baay'isnu isa kana maal godha? Walakkatti deebisaa jechaadha. Kana jechaan asirraa hanga asii qofa ta'a jechaadha. Maaltu c yookiin ammoo k v jechaadha. K v ni xiqqaata jechaadha. Between 0 and 1 yoo kan ta'u taate tokko ol yoo kan ta'u taate ammoo ni guddata. Magnituudiin isaa jechaadha. Kanaafuu bifsaniin ilaaltanii jechaadha. Magnitude of k greater than 1 yoo kan ta'u taate kana jechaan negatiivas yoo ta'e inni kun ni dabalaa jechaadha. Leengiziin kun ni dheerataa jechaadha. Opposite direction ta'us ni dheerataa. Positive yoo ta'es ni dheerataa jechaadha. Kanaaf bifsaniin ilaaltanii jechaadha. Inni biraa immoo vector subtraction isa jedhudha. Vector subtraction isa jedhu ilaalla. Inni kunis eda'uudhaan waluma fakkaataa jechaadha. Additionidhaan waluma fakkaata. Wanti nu godhuu qabnu garuu maa inni direction isaa jijjiiruu qabna jechaadha. Direction isaa jijjiiruu qabna. Fakkeenyaaf w minus v kan jedhu taate inni kun karaa biraatiin maal jechuudha? W plus minus of v jechaadha. Minus of v jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf v nuuf kennamee jennu. Fakkeenyaaf v akkuma argitan asitti nuuf kennamee jira. Isa kana jechaadha. Akkasuma w'n haala kanaan nuuf kennamee jira jechaadha. Isaan kanneen lamaan amma yeroo walitti idaanu isa kam ture? Pilaasii yoo kan ta'u taate isa kana ture jechaadha. Diyaagonaalii kana ta'a jechaadha. Inni kun v plus w'dha jechaadha. Eda'uu yoo kan ta'u taate. Amma garuu kan nuti barbaadaa jirru eda'uu osoo hin ta'in neegatiiva jechaadha. Inni kun w'dha jennee jira. w'n fakkeenyaaf haala kanaan gara oliitti akkasuma v'n ammoo haala kanaan gara yoo kan ta'u taate inni kun v'dha inni kun w jennee jira jechaadha. Amma wanti nuti goonumaa seetan jalqaba irratti isa kana negatiif godhuu qabna. Negatiif yoo kan ta'u taate inni kun garam deebi'a? Garana deebi'a jechaadha. Inni kun ammoo negatiif v'dha. Asirraa gasii inni jiru kun asirraa ka'ee hanga asii inni jiru kun negatiif v ta'a jechaadha. Negatiif v'dha. San booda maal goona? Kanneen lamaaniif w kanaa fi kanaaf maal goona? Addition isaa hojjannaa jechaadha. Addition kanneen lamaan hojjannaa jechaadha. Inni kun akkuma argitan amma maal goona?
diagonally kaasuudhaaf yaalla jechaadha. Isa kanaafis akkuma asiin dura yaalle parallelogram ruulii fayyadamuudhaan jechaadha. Haala kanaan isa kaan ni kaafna, isinis ni kaafna. Kanaaf inni kun haala kanaan ta'a jechaadha. Gidduu isaanii ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun W minus V dha jechaadha. W minus V dha. Kanaaf amma isa kana maal goona? Shift goona. Isaas jiru kana maal goona? Garana shift goona jechaadha. Garana shift yeroo goonu inni kun amma maal ta'a? Inni as jiru kun jechaadha. Sararri kun kanaan tokkuma parallel waan ta'eef tokkuma jechaadha. Isa as jiru kana fuunee eessa finna? As finna jechaadha. Yeroo as finnu yeroo kaasuu wal taree malee inni kun lamaan isaanii leengisii isaanii wal qixa ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu yeroo as finnu kana inni kun akkam ta'a? Asiin W'n asiin jira, V'n asiin jira. Asirraa ka'ee kan asitti dhufu kun maal ta'a? Inni kun W jennee jira, inni kun V jennee jira jechaadha. Kanaafuu W minus V isa kana ta'a jechaadha. Sarara kan ta'a jechaadha. Pilaasii yoo ta'e garuu asiin ol kaafama jennee jira haala kanaan. Kanaafuu beeksaniin jijjiiruu qofaa jechaadha wanni ulfaatan jiru akkuma asitti argitan. Garan deebisnee jirra. San booda immoo kanaa fi kanaaf maal hojjenna? Haala kanaan parallelogram yeroo hojjennu inni kun maal ta'a? W minus V ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kan asii fuunee isa finna as finna jechaadha. As yeroo finnu kana garana kan dhiifne isii tana qofa ilaallaa jechaadha. Isii tana yeroo ilaallu haala kanaan isa kanatti nuuf deebi'a jechaadha. Inni kun direction jijjiiruu qofa. Direction jijjiirtanii san booda isa kana bakka inni jiru kanarraa shift godhu jechaadha. Shift godhanii garana fituudha. Kanaafuu baay'ee salphaadha inni kun. Diyaagiraamiidha yeroo baay'ee ammoo hin gaafatamtanii yoo kan gaafatamtan ta'e garuu isa kana seeraan qabatu qabdan jechaadha diyaagiraamii kanneen. Inni biraa ammoo fakkeenyaaf U equal to 10,8 V equal to 3,4 yookaan ta'u taate amma inni kun U minus V yookaan barbaada jedhamtan taate maal gootanii U irraa V hir'isuudha jechuudha. Akkuma walitti hidhaa turre bakka X wali jiran kan walirraa hir'isa. 7 minus 3 10 minus 3 7 8 minus 4 4. Kanaafuu yeroo walirraa hir'isnu haala kanaan kenna jechaadha. Kanaafuu yookiin ammoo isa kana karaa biraatiin maal jettanii 7i plus 4j jennee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Inni kun tokkummaa garaagarummaa qabu. Inni biraa immoo example kan yoo ilaaltan U nuuf kennamee jira akkasuma V nuuf kennamee jira jechaadha. Akkuma argitan inni kun X, Y, Z qaba jechaadha. X, Y, Z qaba. Find each of the following vector nu jedha. Isaan kanneen lamaan walitti hidhaa jedha jalqaba irratti. Yeroo walitti hidhaan komponentii isaa walitti hidhaan isin jedhee jirra. Minus 1 plus 2 yeroo goonu maal ta'a inni kun 1 ta'a jechaadha. 0 plus minus 1 minus 1 ta'a. 1 plus 5 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maal goona walitti hidhaana jechaadha. Inni biraa immoo konistaantiidhaan baay'isuudha. Inni kun konistaantiidhaan yeroo baay'isnu konistaantiin kennamee kan lama. Kanaafuu iyyuu maaliin baay'ifna? Lamaan baay'ifna jechaadha. 2 times minus 1 minus 2 2 times 0 0 2 times 1 2. Bifa kanaan waliin baay'iftanii jechaadha. Inni biraa immoo V minus 2U 2U hojjennee jira asitti hojjennee jira jechaadha. Kanaafuu V ammoo hin qabna. V'n 2, minus 1, 5 minus 2U hojjennee jira jalqaba irratti garuu asitti waan hojjenneef malee osoo hojjetinii jalqaba irratti kan nuti hojjetuu qabnu 2U hojjetuu qabna jechaadha. 2 times U hojjennee walirraa hir'isna jechaadha. Kanaafuu asitti kun maal ta'a? Minus 2 0 2 san booda maal goona walirraa hir'isna jechaadha. 2 minus 2 minus pilaasii wal gootii. Kanaafuu inni kun 4, minus 1 minus 0 minus 1 5 minus 2 3. Kanaafuu 4, minus 1 3 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo komponentiidha yeroo keenyudha. Pireedii irratti yeroo keenyudha jechaadha. Inni biraa kan nuti ilaallu properties of vector addition in the scalar multiplication. Hangamma kan nuti ilaalaa turre additionii fi scalar multiplication ilaallee jirra jechaadha. Kanaafuu isa kana properties isaa yoo kan ilaallu taate fakkeenyaaf vectoriin sadii nuuf kennamaa jiran kan jechaan x, y dhaan jechaadha. Komponentii lama kan qaban akkasuma immoo CM inni jennuun ammoo scalariidhaan yookiin ammoo real numberiin lakkoofsa real numberii ta'e nuuf kennamee jira jechaadha. Kanaaf inni tokkoffaan
maal jennee jira asitti inni kun R2 keessatti jennee jira R square keessatti jechaadha. Kana jechaan x koomaa y dhaan yoo kan ta'u taate u fi v yeroo walitti idaanus maal ta'a R square keessa ta'a jechaadha. Inni nu ta'uuf R square ta'uu qaba jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf u 1,2 fi 3,4 yoo kan ta'u taate u fi v yeroo walitti idaatan meeqa ta'a 1 plus 3 4 2 plus 4 6. Kanaafuu akkuma argitan inni kun komponentii lama qaba ture, kunis komponentii lama qaba, eda'aan isaaniitis komponentii lama qaba jechuu barbaade jecha inni ruuliin inni jalqabaa kun. Inni biraa immoo kommutaatiif la'uu isa jennuunidha. Kana jechaan eda'uu irratti amala wal jijjiiraa iddoo isa jennuun san jechaadha. U plus V fi V plus U jechaan garaagarummaa qabu jechaadha. Inni biraa immoo veektarii kamittiyyuu zeeroo veektarii yookaan eda'an taate jijjiirama wayituun fidu jechaadha. Uudhaan wal qixxaa jechaadha. Inni kun ammoo haala kanaan kaa'ama jechaadha. Zeeroo veektarii bifa kanaan 0,0dhaan haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. There exists W an element of R square such that U plus W equal to 0 for every U is an element of R square jedha. Kana jechaan inni veektarii kamiifiyyuu veektariin 0 godhu ni jira jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf 1,2 kanaaf U kanaaf jechaadha. 1,2 isa jenni kanaaf kan 0 godhu inni W jechaadha. W wayi veektarii wayi jechaadha kuni -1, -2 yoo kan jennu taate inni kun fakkeenyaaf walitti yeroo idaatan 0 ta'a jechaadha. 1 plus -1 jechaan 0 dha. Akkasuma 2 plus -1 yeroo jennus -2 yeroo jennus 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu veektarii kamiifiyyuu veektariin 0 godhu ni jiraata jechaadha. Inni biraa immoo U plus ammattuu keessatti U plus W isa jennuunis inni kunis associative property isa jennuudha. Isa kanas ni beektan jechaadha. Inni biraa immoo konstaantii wayitiin yeroo baay'isu. Konstaantiin fakkeenyaaf jalqaba irratti konstaantii times konstaantii m jedhamu jechaadha. U dhaan baay'isnee san booda C dhaan baay'isuu fi jalqaba immoo C fi M waliin baay'ifnee U dhaan baay'isuun tokkuma jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf U'n 1,2 haa jennu akkasumas C'n ammoo 4 M'in 2 yoo kan jennu taate jalqaba irratti C'n 4 jennee jira 4 into 2 times U 2 times U jechaan 1,2 jechaadha inni kun U jechaan. Kanaafuu 4 into 2 times 1 2 2 times 2 4 san booda 4 yeroo baay'isu amma inni kun maal ta'a 8,16 yoo sanii miti jenne immoo inni ruulii lammaffaa kan yoo kan ilaalu taate jalqaba irratti maal waliin baay'ifna C fi M waliin baay'ifna jechaadha. C fi M waliin baay'ifna. Kanaaf yeroo waliin baay'ifnu inni kun 8 ta'a jechaadha. C times M 8 ta'a. Isa kana 8 yeroo baay'iftan 8 times 1 8 8 times 2 16 kanaafuu tokkuma jechaadha. Bifa kanaan baay'ee ani yeroo baay'ee ruuliiwwan kanneen hin shaamantu jechaadha. Maaliif seetan? Lakkoofsa baay'ee salphaa ta'e haga ammaatti yoo agartanii yoo xiinxaltanii ilaaltan yoo ilaaltan taate lakkoofsa baay'ee salphaa ta'e fudhadha. Fakkeenyaaf 1,2 3,4 lakkoofsa kana kanneen fudhatanii fatanaa irratti keessattuu maal gootanii daftanii ariitiidhaan maal godhuu dandeettanii ruuliin kun sirriidha moo sirrii miti jedhu mirkaneessuu dandeettanii jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maatsii keessattuu maatsii yeroo hojjettan lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'e fudhadhaatii haala saniin mirkaneeffadhaa. San booda ruuliin sirriidha moo sirrii miti jedhu beekuu dandeettanii jechaadha. Isaan akkanaa kunniin ruuliiwwan kunniin tiruu foolsii irratti dhufuu danda'an keessattuu tiruu foolsii irratti baay'inaan dhufan jechaadha wantoonni akkanaa kunniin. Inni biraa immoo isa kanas yoo kan ilaalu taate inni kun maal godhee keessa baay'isa jechaadha. Lamaan kunniin konstaantiidha. Maal godhee U times C isa kana waliin baay'isee akkasuma U fi M waliin baay'ifne jechaadha. Kanas lakkoofsa fudhattanii bifa akkamiin fudhanne kanaan mirkaneessuu dandeettanii jechaadha. Inni biraa immoo veektarii kamiyyuu tokkoon yoo baay'ifne veektarii masan ta'a jechaadha jijjiiraman fidu. The properties described above also hold true for vectors in R cube. Kana jechaan ruuliiwwan amma ilaali kun hundinuu jechaadha. X, Y, Z dhaan yoo kan ta'u taates 3 dimension jechaadha. Inni kun 3 dimension jennaan karaa biraatiin
x koomaa y qofa yookaan ta'uu taate immoo 2 dimension jennaan jechaadha. 3 dimensioniidhaafis ni hojjetaa jechaadha ruuliiwwan kunniin. Inni biraa immoo sum of 3 or more vectors. Kanneen fakkeenyaaf bifa kanaan diyaagiraamiidhaan haala kamii walitti hidhaan u'n asiin ni jirti u plus v plus w yookaan jennu taate idaamni isaanii kam ta'a? Kan teelii jalqabaa kanarraa bakka nuti dhaabanne kana jechaadha. Bakka aaroon keenya dhaabate kanatti inni dhufu sararri kun maal ta'a? u plus v plus w ta'a jechaadha. Haala kanaan hojjetuu dandeettan jechaadha. Inni biraa immoo asirraa fakkeenyaaf u'dha inni kun ammoo v'dha. Lamaan isaanii yeroo walii ida'anu isa kam ta'a? Isa kana ta'a jechaadha. U plus v. Inni biraa immoo v'n isa kamni? V'n isa kana akkasuma w'n isa kana ida'amni isaanii kam ta'a? Kana ta'a jechaadha. Diyaagiraamiin baay'ee salphaadha. Dhugaa dubbatuudhaaf seeraa yoo xiinxaltanii ilaaltan maal gootanii fakkeenyaaf gara barbaadaa deemu. Gara barbaadaa deemu fakkeenyaaf inni kun asiin ka'ee garana deemee asiin ammas ol deebi'ee garana deemee asiin gad deebi'ee kan jedhu taates karaa barbaade yoo kan deemu taate nuti maal goona dhumarratti wanti nuti godhuu qabnu teelii kanarraa bakka itti dhaabanne kanatti kaafnaa jechaadha. Sarara haala kanaan yeroo kaafnu inni kun ida'ama veektarii kanneen hundaati jechaadha. Veektariin kun hunda yeroo walii ida'aman isa kana ta'a jechaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf asirraa kaanee haala kanaan deemne asitti yoo kan deemnu taate bifa kanaa jechaadha. Asitti yoo kan deemnu taate amma ida'amni isaanii maal ta'a? 0 ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun u, inni kun v, inni kun w yoo ta'e teelii jalqabaatii fi heediin xumuraa yoo kan intersect godhan taate yookiin ammoo dhufee asirratti yoo kan dhaabatu taate maal ta'a? Ida'amni isaa 0 ta'a jechaadha. Kanaaf u plus v plus w maal ta'a? 0 ta'a jechaadha. Isa kana yoo ilaalama b irra jiru kana u plus v plus w plus x kanaafuu maal goona asitti dhaabate waan ta'eef asirraa kaanii haala kanaan kaafnaa jechaadha. Inni biraa immoo u plus v inni kun v waan ta'eef kunis v ta'a jechaadha wal qixa waan ta'eef lamaan kunniin. Inni biraa kun w kan ta'u taate kunis w ta'a jechaadha. San booda ida'amni isaanii kam ta'a? Isa kana ta'a jechaadha. Inni kun haala kamiin w ta'uu danda'e? Asitti yoo agartan inni kun w dha. Kunis w dha jechaadha. Kanaafuu kanaa fi kun wal qixa ta'anii jechaadha. Erga isaan wal qixa ta'anii immoo isa kan w jennee fudhachuu dandeenya jechaadha.